Akkam jirtu hordoftoota xiyyaati har'as viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhufeera. Har'a immoo mudannoo obboleettii xiyya takka isiniif fidee dhufeera. Hanga viidiyoo dhumaatti akkana faana turtan abdiin qaba. Warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Amma gara mudannoo isiititti haa dabarru. Dhaladhee kan guddadhe magaalaa Wallaggaa keessatti hanga kutaa 10 baradheera. Firiin kutaa 10ffaa kiyyaa garuu naaf hin dhufne ture. Maatirikii na jalaa hafee jennaan maal akka godhuu fi hojjadhu yaade. Sanaan booda biyya Arabaa qofatu sammuu kiyya keessatti dhufe. Waggaa har'aa 8 ture kan biyyaa bahe gara biyya Beerutitti deeme. Yoo sanis mucayyoo hoggaa 20 ture. Of jajuuf osoo hin taane dubartoota bareedduu jedhaman keessaa tokko. Ammas akkasuma erga Beerut gaheen booda mana Arabaa sooressa tokko keessatti hojii kiyya hojjechuun jalqabe. Ammas of jajuuf osoo hin taane akkuma bareedina kiyyatti amalli kiyyaa fi bareedinni kiyya akkasumas waan ajajamuuf warra na hojjechiisan biratti jaalatamuuf yeroo natti hin fixne. Maatiin warri na hojjechiisan hunduu na jaalatu. Waggaa har'aa 5 maatii kiyya gaafadheen dhufa jedhee yeroo Beeritti ka'u waan achumaan hafu se'anii akka itti gaddanii fi akka itti dhiphatan osoo argitanii kan nama ajaa'ibsiisudha. Maatiin hunduu akka namni jalaa du'etti boo'an osoo isiniin jedhee hin amantanii. Anis maatii koo gaafadhee yeroo gabaabaa keessatti gara Beerutitti deebi'ee akkuma duraanitti jaalalaan hojii kiyya itti fufe. Waggaa 3 har'aa wanti haarofti uumame. Maal isinitti fakkaate? Mucaan maadaamii lammaffaan dhiira ture. Karim jedhama. Waggaa 8 dura mana isaanii yoo galu Karimii mucaa waggaa 14 ture. Amma irratti inni dargaggoo waggaa 22 yoo ta'u ani immoo waggaa 28 kiyya qabeera. Karim mucaa bareedaa ni beektu. Araboonni ni bareedan. Karim immoo baay'ee bareedaa ture. Akkuma mana isaanii seeneen dasna jedhaa ture. Dhiirri bareedaa dasna jedhaa ture duraanuu. Akkuma beektanitti dhiira bareedaa namni jibbu jira jedhee hin yaadu. Karim duraan irraa kaasee jaaladhus maatii kaawwan irraa adda baasee isa laalaa hin turre. Jaalalas itti mul'isee hin beeku. Karim suutaan dargaggoomaa dhufe. Haaluma inni dargaggoomaa dhufuun anis haala isaa qabuu fi fedhiin kiyya dabalaa dhufe. Akkasumas natti jabaate. Jaalala hangana hin jedhamne keessa seene. Maal akka gochuu qabu nan wallaale. Carraan an qabu Rabbiin kadhachuu qofa. Yaa Rabbi, mucaa bareedaa kan anaaf godhi jedhee kadhachuu jalqabe. Rabbi kadhannaa koo dhaga'e natti fakkaata. Waggaa 3 har'aa Karim baay'ees ta'u jaalala naaf qabu natti mul'isuu jalqabe. Inni anarra xiqqaa waan ta'eef ani akkan sodaanneef akkan jajjabeessu murteesse. Innis fedhii qaba waan ta'eef yeroo hin gubne jaalalatti seenuuf achi nulachuu itti baasnee gara jaalalatti geeddarre. Maal isiniin jedhu? Karim jechuun maal isiniin haa jedhu? Baay'ee nama jaalatamuu danda'udha. Baay'eenis jaaladhe. Innis akka anaa baay'ee na jaalatu baatus na jaalata. Kiyya garuu baay'ate. Dhoksaadhaan tapha jaalalaa erga eegallee waggaa 3 deemaa jira. Amma ani aadaa Araboota hunda bareera qofa osoo hin taane Arabas taheera osoo jedhee natti salphata. Arabas Oromiffa caalaa dubbachuu ni danda'a. Diiminni kiyyaas Araboota wajjin wal fakkaata. Sababa Karimiitiin biyya kiyyaas na jibbisiise. Amma gara Itoophiyaa deemuu gonkumaa hin barbaadu. Ani osoo naaf mijatee asumatti Karimii wajjin jiraachuu barbaada. Amma waan na dhiphisu tokkotu jira. Sodaan kiyya guddaan Karim guddataa yeroo deemu dubara biraa osoo jaalate hoo kan jedhudha. Inni lammaffaa immoo osoo Karimin akkanumaan na jaalatee kanatti fufee niitii osoo na godhachuu barbaade
warri isaanii heeyyamanii kan jedhudha. Kan biraa immoo umriidhaan waan ani isa caaluuf inni immoo gufuu natti ta'innaa jedheetiin yaada. Wanti hunduu wal keessa na jalaa badeera. Yeroo tokko eebjuu natti fakkaata. Seenaa kiyya warri dhageeffattan maal na gorsitu? Wanti kun kan ta'u isinitti fakkaata? Maal osoon godhee naaf wayya? Gorsa keessan ni barbaadaa jetti. Yaada qabdan gara komentii jalaatiin nuuf barreessaa. Osoo isin taatanii maal gootu? Isuma jaalattanii jaalalama keessanitti fuuftan immoo dhiiftanii gara biyya keessanii galtan. Moo maadaamiin isiis waan heeyyamtuuf isinitti fakkaata? Mee yaada qabdan gara komentii jalaatti beeksisaa fi yaada keessan nuuf qoodaa. Kana fakkaata seenaan har'aa. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuun dagatiin hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan naaf tura.